Obbo Baayisaa Waaqoyyaa dippiloomatii United Nation yookaan tokkummaa mootummootaa duraanii fi ogeessa seeraa sadarkaa addunyaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Mariin keenya har'aa waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha? Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eef akkana jedhanii dubbaanii gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti maa inni marii sabaaf sablammii gidduu sabaaf mootummaa gidduu mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii sana keessa jiru biyya sana keessa kan jiru kan deebifnee wanta irratti ilaallee maaliif iddoo irra jiru kana akka irra jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka inni dhaga'utti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi dhaabbata siyaasaa paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun fakkeessanii haa ta'u garuu kun dogoggora. Mootummaa miti kan mareen kun godhamu. Kuni naashinaal daayaloog jedhama. Neeshinuma guutuudha malee mootummaan garuu keessa jira akka tokkotti. Akka kallattii tokkotti keessatti argama malee mootummaa miti kun waan mootummaa haa ta'u. Yaadi isaa kun eessaa madde? Yaadi kun kan madde NGO irraati madde. Individuaalii baay'ee taasifamaa ture garuu walitti qabee kan gudunfee sirriitti irratti hojjete Destiny Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura Dr. Sanaarii kan irratti qopheessanii kaanii turanii erga dhuma booddee kanatti deebi'anii kan jalqabe sadii ta'anii memorandum of understanding kan warra farramanii Destiny Itoophiyaa kanaa fi dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi Ministry of Peace ta'anii memorandum of understanding already October 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalanii nama wanta akka Jalboroo kan jiru jira, Initiative for Change Commission kan jira, Center for Research Development yaasaaf maayilii saddeet ta'anii kan wanta kanarraa suuraa waggaa lama hojjechaa turan. Kuni kan jalqabame Waacaaluun iyyuu ajjeefamanii utuu lolli nooltiin kun hin ka'in turedha. Yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana garuu objektiivii isaa kan turkeessanii fixanii akka mootummaan ofiisaalee keessatti kanarratti hojjetuu hojjetamaa ture. Kan biraa namoonni tokko tokko akka jedhanitti paartiileen tokko tokko itti hirmaachuu qabu warri kaan immoo itti hirmaachuu hin qabanii wanta akkasii jedhama. Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u? Kuni naashinaal diyaaloogii kana yommuu soosiin isaa jalqabee ajendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameef maayin jedhama. Ogeessiin isaa Malta Stakeholder Initiative for National Dialogue jechuudha. Maayinni initiative Malta Stakeholder kana keessatti lammiin Itoophiyaa namni keessa qooda fudhachuun irra hin jirre jiru. Kuni waan darbe irratti dubbannee qaawwa darbe waggaa 250 keessatti qaawwa sana jira. Identify goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessaa kun jiru. Namni baay'een dogoggoraan garuu amma warri terroristii jiranii paarlamaan fa'aa identify isaan godhataa keessan galanii loltuunfaa keessan galanii wanta akkasii jiru dhimmitti kun. Kun dhugumaa warra poolitikaadha roongilii santan akkas jedhamanii kana miti yaadnaas naaddaaruu. Kuni warra paartii siyaasaan naashinaal diyaaloogii formaati isaa booda irratti ta'uu dandeenya akkamitti maal akkamitti gara fuulduraatti adeemu garuu namni keessatti argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessaa hafu akka seeraatti kan deemuu danda'u amma komishineroonni filatamanii filatamu innuma piroosesii isaa. Komishineroonni kun isaan miti kan yeroo oolchu wanta kan isaan akka formaati sekireetaariyaati wanti tokko uumu. Unlike warra mul'aa boordii fa'aa warra ofii isaaniitiin implementii boordii jedhamu komishineroonni kun akka sekireetaariyaa ta'aniitu ekspertoota dura maal jedhu identify godhu rakkinni irratti dubbatamuu danda'amu maali
gara fuulduraatti godhamee yaadamu baay'eetu jira. Wanta akka fakkeenyaa fi maaliif waggaa 150 akka isteetitti biyyi kun jiraatte maaliif isteetii ta'uu dadhabe? Maaliif Itoophiyaa kan jiru tokko maal rakkinisa booddee warra ta'an warra akka Faransaay fa'aa Xaaliyaan fa'aa neeshin isteetii ta'anii Itoophiyaa nama biyya 85 kan qabdi afaan 85 aadaa 85 kan qabdi. Kanaatiif kana fa'a irratti haasa'amu maal rakkinisa maati? Sabni kun maaliif wal adeemsi tokko uumuu dadhabe? Maaliif immoo fakkeenyaaf rakkina keenya yeroo hundaa maaliif humnaan hojii gochuu yaadna? Maaliif nagaadhaan dubbatanii akka biyya warra kaaniitti yaadaan yaada falminee yaadni kun aangoo argatee abbaan moo'ee karaa sabaatti gaggeessa sabaatti dhufee maa aangoon fudhate gosaa keenya keessatti maaliif humni maaliif bilisaatii goolii taphata gosaa keenya keessatti waan baay'ee jira gara fuulduraatti yoo barbaachisa ta'e irratti dandeebi'a. Wanta kanarratti aayidentifaayi godha firiin kun ofii koo aayidentifaayi kan ekspertoota boodii godhu bakkeedha. Ekspertoonni kun biyya keessa ta'uu duwwaan irra jiru. Nama bakkee itti qajeeluu danda'u, dhalootuma warra keessaa keessaa ba'anii keessaa ittisuu danda'u. Ekspertoota karaa jiru waan baay'ee jira maaliif alaabaa irratti godhu alaabaa kun kan sirri mangistiin kun maaliif keessaa keessatti takkaadhuma jireenya keessatti sabni keessaa keessatti mataa isaatiin baaban maaliif akkana ta'ee jira. Waan akkanaa kana koomishiniin kun walitti tattaabetti geessu warra ekspertiin jiran isa booddee akkatti implimenti ta'u immoo baay'ee godhu ekspertoonni. Malee koomishinaroonni kun warra hojjetan jas sekreetaariyaat ekspertoota kan wanta kana ayidentifaayi godhu. Maal akkatti ayidentifaayi godhan immoo fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti organization national women lawyers association in jira. Itoopiyaan teachers association in jiru. Gaazexeessonni warri gaazexeessaa kana qabu hundumtuu dhaabbata qabu. Maaliif dhaabbatan jedhu maal hojjechuudha? Egaa siltaara kan isaan barbaadan waan irratti gurgurachuu wanta ta'e wanta kana hundumaatti fidde hawaasa biyyi jiru Itoophiyaa keessaa hundumaa institution jiru hundumatti rakkina isaa fidatee dhufa kana. Baaskeetii sanatti kennamu rakkina isaanii. Koomishiniin kun rakkina kana baaskeetii sana keessaa fuudhee ekspertii jira. Ekspertoota kana kan saba kana walitti fideeru rakkinni keessan akkasii eeyyee asinitti soosii godha wajjin daaloogii godha kana yaadni daaloogii kana. Tole namoonni tokko yeroo dubbatanii fakkeenyaaf kaaba biyyattii fi mootummaa gidduutti mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumame araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa ce'umsaa dhaabuu fi kan akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha. Jiru kana mariin kana irratti naasa waa'ee inni immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordii jiru rakkinni western Oromiyaa keessa jiru kun Oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo aganuu kan biraa. Inni already piroosesii qaba fakkeenyaaf mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fidu araarsuudhaaf foormaalisa ta'u inni makaanizimii mataa isaatii qaba kun isa baat political power national dialogue waa'ee political powerii dhukkuba saba kana keessa jiru hundumtuu eelaa baatee deemata waa qaba. Eelaan sun of course ingallis maali political reflection godha power reflection godha garuu eelaa kana illee identify godhu qonnee baafnee erga baasee tokkotti gannannee booddee akkamitti immoo eelaa kana daawar ganna jennee irratti dubbanna kana kan dialoogii sanaa ta'u. Tole akkuma ammas hin jettan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa. Inni kun warra sanarraa maalitti adda? Amma fakkeenyaaf inni kun rakkinni inni kun negotiationiin inni kamaa jettan. Maaltu adda godha inni guutuu biyya? Dialoogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan hin beeku fakkeenyaaf du'aa caaluu booddee Arsii Baalee keessatti lola guddaatu ture nama baay'eetu ture qabeenyaa baay'eetu manca'ee isa keessatti informaalii warri argeera personaaliyyuu wanta kana paartikeetii keessatti godhee argeera. Kan akka hojjetan isaa walitti fiduudhaan baay'eetu jiru. Adda graasuuti jedha. Isheetii baay'ee jira. Garuu naashinaal dialoogii kana dee konfiyuuz warri naashinaal dialoogii kana kun mootummaadhaan aጠቃላይ አገራዊ ብሔራዊ እርቅ kan jiru jira. That's not national dialogue.
ብሔራዊ እርቅን kun hunduma ፖለቲካ ፓወሪidhaan ብሔራዊ እርቅ ኮሪንሳ ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf political power walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'u jedhu yookaan wajjin sheerii goona jennaa yookaan transition inni political power idha. That's not national dialogue. It's about national ni kan biraa. Isa oofa namni baay'een inni jira. Paartiileen adda addaa dhiyeessaa jiru. Mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru. That's totally different. Inni kun isaa political power or power sharing jedhaaf deeman jechuudha. Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira? Biyya keenyaaf haaraadha. Biyyuma bakkeeyyuu baay'ee commonii wanti isaa yeroo hundaa wanta jirurra oolu fi garuu ollaan keenya amma keenyaan successful irratti hojjechaa jiru. Waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Maaliif asumaan qabeenyi oonitti dabale namni baay'een wanta kana termine ka waggaa tokko waggaa lama akkasii jedhu. National dialogue wanti more or less wanta dhumu rakkina society keessaa dhuma deema. Wanta waggaa lama akkasii jettee uumtu wanta kan akka seeraatti. Yoo dhaabde iyyuu roongiidha wanti kun. Maaliif itti deemuutu irra jira. Keessumatti kan keenya immoo seeraan waggaa 150 kun waggaa 100 keessaan ba'u. Keessa jira. Kan immoo baasuudhaaf amma akka namni yaadu kun waggaa 2 waggaa 5 meeshee loonga akka kootti akka warra irraa dhaga'uutti sammuu ilaalu baay'ee deemuu danda'a wanti kun wanta irratti mootummaa. Egaa isa marii guutuu biyyaa jedhamu kan Itoophiyaa kana keessatti qoodi mootummaa maayin? Mootummaan advaanteejii inni qabu organaayiziidha, institushiniidha, hunduma qaba, aarmii qaba, poolisii qaba, adiministireeshinii qaba, biirokiraasii qaba. Kanaatiif wanta ekspertoonni dhiyeessan kana faasiliiteetii gochuu danda'a mootummaan kanuma rooliinsa. Wanta kana irraa waan tokko qabu. Dastu faasiliiteet humna qaba, humna mateeriyaalii qaba, humna qaba, aksesii qaba. Waan ekspertoonni fidanii fakkeenyaaf waa'ee alaabaa Itoophiyaa kana irratti waliigalatti tokko jira, gimbii irratti jiran fakkeenyaaf dubbatanii akka inni gimbii irratti ta'u mootummaan kun gargaara jechuudha. Yaadan kennu waan kennu mootummaan hin beeku wanta kana tokkoffaa beekumsaa hin qabu. Kana ekspertoota kan beekumsa kana qaban kan fidanii walitti janaa fidanii cuunfanii yaada nama keessaa baasanii kunoo kana rakkinni jiru kan lafa ka'anii ekspertooti jiru. Komishineroota miti. Komishineroonni kun faasiliiteetii godhu akka mootummaatti isaan tume indipendentiidha. Garuu horii hin qabanii, makiinaa hin qabanii, humna hin qabanii, wattaadara hin qaban, poolisii hin qaban. Kanaafuu mootummaan isaanii kana gargaaree faasiliiteetii godhaa jechuudha. Horii mootummaa kanuma kan gargaaru. Gaaffii koo xumuraa irratti fakkeenyaaf gareelee mootummaan shororkeessota jedhee ramadee jiru akka adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo humna hidhatee kan waraana bilisummaa Oromoo fiin jedhan kan mootummaan immoo shaneedhattiin jedhu. Warra akkasii yoo haala addaan ilaalamu mootta? Akka seeraatti waan tokko biyya sana keessatti namni biyya sanaa ta'e tokko yoo keessa jedheetti moggaate isis hundumtuu mirga qaban qooda fudhachuudhaan hundumatti akkamitti piraaktikaalii godhama kan jiru garuu yaadi maaliif fakkeenyaaf TPLF ka'ee lole yookaan oolaan maaliif ka'ee lola kan jiru kun gara sana gaafatteetu wajjin negosheetii gootanii du'aatti of course gaaftu include dhufanii ta'anii kanaaf lolla. Kanaaf rakkachaa jirra. Kan nu barbaadu immoo kana lafa kaa'u. Political issue. Garuu kun societal issue. Saba Oromootu kana barbaada. Nagaa barbaada. Kana of bushinaa yommuu jedhan lafa kaa'atan then warri ekspertiin kana fidanii rakkina kana solvii gochuudhaa fi kanatti ta'utu irra jiraa jiru. Kun jechuun fiizikaalii dhufanii negosheetii godhuutiin warri oolaa. Iddaas naaf isaan yaada isaanii kennuu danda'u osoo ta'anii. Participation in every single Ethiopian can take part, individual or society. Obbo Baayisaa Waaqoyyaa deebii bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galata guddaa isin